Humnoonni Eegdota Warraaqsaa Islaamaa Iraan iccitii waggootaaf dhoksanii turan kan humna galaanaa fi qilleensa Ameerikaa illee shororkeessuun akka bakkaatti as baasanii jiru. Kun odoo qofa miti, kun mallattoo jijjiiramaa madaallii humnaatiin. Misaa'elli Sayyad Siriijii jedhamuun moggaafame akka xiyyaatti qilleensa bittinneessuun oolotaalee seenaa waraanaa galaana Iraan keessatti boqonnaa haaraa banee jira. Gama kaaniin gaazexaan Financial Times ragaalee basaasaa harkatti galfachuun akka gabaasetti Iraanii fi Raashiyaan waliigaltee waraanaa dhokataa guddinaa fi qulqullinni isaa sodaachisaatti mallatteessanii jiru bal'inaan qabannee jirra. Daangaa dhiya Iraan kan Iraaqiin waldaangeessu irraa kaasee hanga qarqara galaana Hormuzitti lafti Iraan humna waraanaan socho'aa jira. Misaa'elonni baalaastikii fageenya dheeraa kanneen Israa'elii fi buufataalee Ameerikaa naannoo jiran daaraa gochuu danda'an akka leencaa riphee adamsuu bakka qabachaa jiru. Hoogganaan olaanaa Iraan Ayatollah Khaameeneey gama isaaniitiin biyyi kun du'aa hoogganaa ishee sodaattee hin bittinnooftu jechuun gorsaa isaanii cimaa kan ta'an Ali Laarijaaniif hooggantoota waraanaa olaanoof ajaja iccitii dabarsaniin tariyaan yoo ajjeefame yookaan quunnamtiin gidduu keenya yoo cite sirni kun kufuu hin qabu jechuun wareegamaa isaanii booda Ali Laarijaaniif aangoo hooggansaa kennanii jiru bal'ina isaa ni dhageessu. Suuraaleen saatalaayitii daldalaa kanneen akka Airbus fi basaastota Chaayinaa irraa ba'an dhugaa Ameerikaan dhoksuu barbaadu tokko ifatti saaxilanii jiru. Waashingten xiyyaarota waraanaa ishee ammayyaawaa fi sodaachisoo ta'an 60 ol lafa kanarratti qubsiistee jirti. Yoo xumuraatti nu faana turtan iccitii bal'aa ni dhageessu. Qophii keenya like gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraati. Yooyaam ashama harka fuunee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromia 24 Newsdha. Kanneen chaanala YouTube keenya faaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatina. Hanga xumuraa qophii keenyaatti turtii gaarii. Addunyaan yeroo baay'ee waa giddu galeessaa keessattuu galaana Hormuz akka bakka daldalaa fi boba'aan itti darbutti qofa ilaalti turte. Garuu guyyaa kaleessaa bishaan sun daldala qofa osoo hin taane seenaa haaraa fi dho'insaa teekinooloojii addunyaa naasisee keessummeessuuf carraa argatee jira. Yeroo diinonni Iraan Teheraan danqaa dinagdee jala jirti humni ishee laaffateera jedhanii of gowwoomsaa turaniiti. Humnoonni Eegdota Warraaqsaa Islaamaa iccitii waggootaaf dhoksanii turan kan humna galaanaa fi qilleensa Ameerikaa illee shororkeessuun akka bakkaatti as baasanii jiru. Kun oduu qofa miti, kun mallattoo jijjiirama madaallii humnaati. Wanti nama ajaa'ibu shaakala waraanaa Smart Control jedhamu geeffamaa ture irratti dooniin waraanaa Sayyad Shiraazii jedhamtu tasa gidduu galaanaatti osoo kallattii isheen jijjiirin osoo diinaam ofirraa eeguuf hin dhamain Misaa'ela haaraa kan addunyaan takka argitee hin beekne gara samiitti ol darbatte. Misaa'elli kun Sayyad Siriijii jedhamuun kan moggaafame yoo ta'u akka xiyyaatti qilleensa bittinneessuun oolotaalee seenaa waraanaa galaanaa Iraan keessatti boqonnaa haaraa bane. Haaluma kanaan yeroo jalqabaatiif Iraan teekinooloojii vertical launch kan doonii irraa gara samiitti kallattiin darbatamu hojiirra oolchuu isheeti. Kunis dooniin sun diina rukutuuf jecha kallattii ishee naannessuu akka hin qabne sekoondii muraasa keessatti deebii laalessaa kennuu akka dandeessu ishee taasisa. Gadi fageenyaan iccitii bineensa kanaa haa ilaallu. Saffisni Misaa'ela kanaa sammuu namaa olidha. Sa'aatii tokkotti kiiloomeetira 6,700 fiiga. Kana jechuun saffisa sagalee dachaa hedduun caalaa jechuudha. Diinni ija isaa osoo hin libsatiin dura Sayyad Siriijii bakka yaadame sanaa daaraa godhee deebi'a. Saffisni kun filannoo miti, dirqama. Sababiin isaa Misaa'ela interceptor yookaan handiina qilleensarraa adamsee kuffisu. Yeroo hunda xiyyaara yookaan Misaa'ela diinaa caalaa saffisa qabaachuu qaba. Sayyad Siriijiin fageenya kiiloomeetira 150 irratti diina argee rukutuu kan danda'u yoo ta'u olka'iinsa kiiloomeetira 30 irratti jechuunis daangaa istireetosfeer keessatti xiyyaarota ammayyaawaa fi diroonii diinaa adamsee kuffisuuf dandeettii qaba. Garuu wanti caalaatti diina rifachiise dandeettii isaa kan neetwoorkii seentirik ta'edha. Misaa'elli kun kophaa isaa hin fiigu. Sirna ittisaa qilleensaa biyyattii waliin wal quunnamuun odeeffannoo wal jijjiiraa
akka waan dooniin sun gaachana sibiilaa kiiloomeetira 300 bal'atuun galaanarraa uumteettiin diina ukkaamsam. Kunis dooniiwwan Iraan kan kanaan dura akka salphaatti haleelamuu danda'anitti ilaalaman gara masaraa waraanaa sochootii jijjiiree jira. Amma dooniin Iraan tokko yoo bishaan irra jiraatte naannoo ishee kiiloomeetira 300 keessatti xiyyaarri diinaa kamiyyuu tasgabbii dhabuuf dirqama. Oduun kun akkuma dhaga'ameen miidiyaaleen hawaasaa fi xiinxaltoota addunyaa gidduutti muddamni guddaan uumamee jira. Namoonni hedduun cichoominaa fi kalaqaa saayintistoota Iraan dinqisiifachuun Iraan biyya danqaa keessatti albuuda oomishtuudhaan jechuun ibsanii jiru. Keessattuu namni Reezaa jedhamu tokko yeroo yaada isaa kennu Misaa'elli kun humna ittisaa qilleensa Iraan sadarkaa opereeshinii haaraatti ceesisee jira. Kunis humna dabalataatti jedhee. Gama biraatiin namoonni akka Azuuz immoo Iraan ergaa ifaam Ameerikaatti ergitee jirti. Saayinsii fi kalaqni ishee kan Ameerikaan hin qabne harka saayintistoota ishee keessa jira jechuun morkii teekinooloojii keessatti Iraan harka qullaa akka hin jirre mirkaneessanii jiru. Gama kaaniin ogeessi waraanaa Ali jedhamu dhimma kana seenaa waraanaa Veetnaamii fi Afgaanistaan waliin wal qabsiisuun Israa'el Ameerikaa qilee keessa buusuuf deemti. Gaafa waraanni keem Ameerikaan osoo guyyaan Veetnaam natti deebi'ee jetti akka gaabbituun Iraan ishee taasisuuf deemti jechuun akeekkachiisa jabaa kenni. Kunis Iraan biyya salphaatti akka Iraaq yookaan Afgaanistaan cabsanii seenan osoo hin taane qoree dhiigaa ta'uu ishee hubachiisa. Gama biraan warri humna Ameerikaa leellisanis callisanii hin teenye. Keesar namni jedhamu tokko Ameerikaan dooniiwwan kana galaana Hormuz keessa socho'uu hin eeyyamtu rukuttaa tokkoon daara gochuu dandeessi jechuun humna suuper paaworii Ameerikaa yaadachiisa. Garuu wanti raanfatame tokko jira. Misaa'elli Sayyad 3G kun kan hojjetameef akkuma kanaan dura salphaatti rukutamuuf osoo hin taane rukuttaa dura deebii ilaalessaa kennuufi. Walumaa galatti tarkaanfiin Iraan kun ergaa siyaasaa fi waraanaa guddaa qaba. Qophii dinagdee waggoota dheeraaf Iraan irra ture Iraanin hin kuffisne faallaa kanaatiin akka isheen keessa isheetti ciccitee saayintistoota ishee jabeeffattee meeshaa waraanaa kan addunyaan dinqisiisu akka oomishtu ishee taasisee jira. Dooniin Sayyad Shiraazii fi Misaa'elli Sayyad 3G Har'a galaana Hormuz irratti mallattoo gootummaa Iraan ta'anii dhaabbachaa jiru. Kunis waraanni fuulduraa waraana humnaa qofa osoo hin taane waraana sammuu fi teekinooloojii ta'uusaa akkasumas Iraan tapha kana keessatti taphattuu ijoo ta'uu ishee mirkaneessa. Yeroo diinni Iraan kufteetti jechuun gammaddu Iraan iccitii gaachana qilleensaa haaromsaa turte. Oduun guyyaa har'aa addunyaa raase iccitii Moskoo fi Teheraan gidduutti ukkaamamee ture saaxilee jira. Gaazexaan Financial Times ragaalee basaasaa harkatti galfachuun akka gabaasetti Iraanii fi Raashiyaan waliigaltee waraanaa dhokataa guddinaa fi qulqullinni isaa sodaachisaa ta'e mallatteessanii jiru. Yeroo pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp humna waraanaa guddaa gara baha giddu galeessaatti guuraa jiruu fi Iraan yoo jilbeenfachuu baatte nan rukuta jedhee kakatu. Iraan garuu callisee harka hin kennine. Faallaa kanaatiin sadaasa darbe keessaa bakka buutonni Iraan Moskoo seenuun waliigaltee gurgurtaa misaa'ilota ammayyaawaa kanneen Verbaa jedhaman gatiin isaanii yuuroo miliyoona 495 ta'u mallatteessanii jiru. Waliigaltee kanaan Raashiyaan meeshaalee dhukaasaa 500 fi misaa'ilota isaa 2500 waggoota 3 dhufan keessatti Iraaniif dhiyeessiti. Gariin isaanii duraanuu harka Iraan galuu akka danda'an maddeen ni eeru. Tarkaanfiin kun maaliif murteessaadha jedhame? Waatii waxabajii darbe keessaa waraanni guyyaa 12f Israa'elii fi Ameerikaan walta'uun Iraan irratti bananiin ufataalee niwukileeraa fi sirna ittisaa qilleensaa Iraan irratti miidhaa geessisanii turan. Yeroo sanatti Raashiyaan callisuu filattee turte. Amma garuu Kremlin dogoggora sana sirreessuu fi Iraanin akka michuu waraanaa cimaatti tikfachuuf jecha meeshaa hafuura diinaa kutuu kanaam kennuuf murteessitee jirti. Misaa'elli Verbaa jedhamu kun tapha waraanaa kan jijjiirudha. Inni akkuma meeshaalee kanaan duraa miti. Ija sadii waan qabuuf xiyyaarotaa fi diroonii diinaa keessattuu kanneen gadi fageenyaan balali'an gowwomsuun jala miliquu hin danda'an. Diroonii heelikoopterotaa fi misaa'ilota kruuzii diinaa fageenya kiiloomeetira 6 adamsee kuffisuuf dandeettii ajaa'ibaa qaba. Kunis humna lafoo fi humna addaa Iraaniif gaachana sibiilaa uffisuu jechuudha. Kanaaf yeroo Tiraamp humna waraanaa guuruun Iraan ammoo Verbaa ishee qabattee rukuttaa kamiifiyyuu deebii ilaalessaa qabnaa jechaa jirti. Iccitiin beekuun Iraan diina ishee dursitee tarkaanfataa akka jirtuu fi
ufaatii waraanaa guyyaa 12 sanirraa laftee bayyanachuu ishee addunyaatti agarsiisaa jirti. Qilleensa ba'a giddu galeessaa yeroo ammaa kana sodaa fi muddamaan kan guutame yoo ta'u, Teeraan garuu waraanni dhufaa jira jettee harka marattee hin teenye. Faallaa kanaatiin tarkaanfii seena qabeessaa fi darsii moodiinaaf hin liqinfamne fudhachaa jirti. Gaazexaan New York Times ragaalee basaasaa keessoo Iraan irraa argateen akka saaxileetti Iraan ammaam yaada nagaan ni bu'aa jedhuun mootummaatti dhiistee haleellaan Ameerikaa yeroo kamiyyuu dhufuu danda'a jechuun murteeffattee jirti. Murtee kana hordofuunis daangaa dhiyaa biyyattii kan Iraaqiin waldaangeessurraa kaasee hanga qarqara galaana Hormuzitti lafti Iraan humnaan socho'aa jira. Misaa'elonni baalaastikii fageenya dheeraa kanneen Israa'elii fi buufataalee Ameerikaa naannicha jiran daaraa gochuu danda'an akka leenca riphee adamsuun akka qabachaa jiru. Kun shaakala miti, kun qophiidhuma kan yoo tuqamne ni bobeessina jedhudha. Haa ta'u malee wanti hunda caalaa nama ajaa'ibu qophii sammuu fi tarsiimuu lubbuu itti ufsiisuu hoogganaan olaanaa Iraan Ayatuillaah Ali Khaameeneen diriirsanidha. Biyyi tun du'a hoogganaa sodaattee hin bittinnooftu. Khaameeneen gorsaa isaanii cimaa kan ta'an Ali Laarijaaniif hooggantoota waraanaa olaanoof ajaja iccitii dabarsanii jiru. Tariyaan yoo ajjeefame yookaan qunnamtiin gidduu keenyaa yoo cite sirni kun kufuu hin qabu jechuun akeekkachiisanii jiru. Tarsiimoo kanaan taayitaa fi bakka bu'iinsa hooggansa waraanaa fi siyaasaa hundaaf namoota bakka bu'an sadarkaa 4 akka qopheessan murteessanii jiru. Kana jechuun Ameerikaan hoogganaa tokko yoo rukutte battalumatti inni lammaffaan, inni sadaffaan, inni afuraffaan ka'ee ajaja waraanaa akka itti fufuufi kun mata duree Haydaraa kan diinni mataa tokko yoo kute mataan biraa biqiluu danda'u uumuudha. Keessoo biyyattis eegumsa akka sibiilaa jabaatee jira. Iraan waraana alaa qofa osoo hin taane diina keessaallee hin daganne. Humnoonni addaa basaasonnii fi baasijoonni yookaan humna eegumsa warraaqsaa daandilee magaalaa gurguddoo qabachuuf qophii xumuranii jiru. Ijoon dubbii yeroo waraanni kun basaasota alagaa fi sochii jeequmsaa kamiyyuu kaamsuuf halkan tokkoof illee ija illibsatan. Ajajaan humna lafoo Jeneraal Ali Jaanshayin ija diimaa baasuun ergaa gabaabaa fi ifaa dabarsanii jiru. Ija keenya daangaarraa libsuu tokkoof hin buqqisnu, sochii diinaa hundaa sekoondiin hordofaa jirra. Ifa kamiin iyyuu yoo dhufan lafarra tarkaanfachuu isaanii dura barbadeessuuf qophiidha. Walumaa galatti Iraan ammaam afaan dippiloomaasii cufattee afaan qawwee fi cichoominaa Karbalaa sana qabattee diina ishee kamiifiyyuu deebii ilaalessaa kennuuf qophii xumurtee jirti. Gammoojjii Joordaan ishee daangaa Israa'elitti maxxantee argamtu keessatti har'a qilleensi bubbisuun qilleensa nagaa miti, qilleensa baaruudaa fi sodaamaati. Buufanni xiyyaaraa Muwaffaq al-Salxi jedhamu inni kanaan dura duula xixiqqoo Siiriyaa fi Iraaqiif tajaajilaa ture amma gara wiirtuu dhumaatti jijjiiramee jira. Suuraaleen saatalaayitii daldalaa kanneen akka Airbusii fi basaasota Chaayinaarraa ba'an dhugaa Ameerikaan dhoksuu barbaadu tokko ifatti saaxilanii jiru. Washington xiyyaarota waraanaa ishee ammayyaawaa fi sodaachisoo ta'an 60 ol lafa kana irratti qubsiisee jirti. Sochiin kun herrega waraanaa keessatti hiika guddaa fi gadi fageenyaa kan qabudha. Ameerikaan maaliif dooniiwwan ishee gurguddoo dhiistee gara buufata lafaa gara Joordaanitti baqattee? Deebiin isaa ifadha. Innis sodaa Iraanii. Teeraan galaana Arabaa fi galaana Hormuz kiyyoo du'aa gootee waan cufatteef ajajoonni Pentagon dooniiwwan isaanii galaana irra tursiisuun balaa guddaa akka qabu hubatanii jiru. Misaa'elonni Iraan kanneen akka Abu Maadii fi Faatim dooniiwwan kana salphaatti liqimsuu waan danda'aniif Ameerikaan xiyyaarota ishee baqachiiftee lafa Joordaan kan eegumsaa Israa'elitti dhiyooteetti galchitee jirti. Kun Iraaniif injifannoo sammuu isa jalqabaati. Inni isaanii galaana irraa baqatee lafa qubatee jira. Meerisaawwan sibiilaa Ameerikaan asitti walitti qabdee haa ilaallu. Isaan keessaa F-35, F-18, F-60 fi F-50 ni argamu. Wanti hundarra nama dhibu garuu dhufaatii xiyyaarota E-80. Xiyyaaronni kunneen lolaaf osoo hin taane raadarii fi sirna elektirooniksii diinaa jaamsuuf kan oolanidha. Kan agarsiisu Ameerikaan sirna ittisaa qilleensaa Iraan kanneen akka Bavar 373 fi S-300 amma makka sodaattuu fi kabajuu mirkaneessa. Osoo xiyyaarota Growlerii kana hin fayyadamin xiyyaarri Ameerikaa kamiyyuu samii Iraan seenuun of ajjeesuu ta'uusaa sirriitti beeku. Kana malees gabaasni New York Times akka mul'isutti
xiyyaaronni F-22 Raptor warri ijaaranii jalaa dhokatanis buufata kanaa gaanii jiru. Xiyyaaronni fe'umsaa guyyaa fi halkan loltoota meeshaa waraanaa fi boba'aa guranii buufata kanarratti tuulamaa jiru. Joordaan amma biyya nagaa osoo hin taane teessoo waraanaa Ameerikaa fi Israa'el taatee jirti. Iraan garuu sochiin kun hundi ishee hin naasifne. Faallaa kanaatiin Iraan teekinooloojii Ameerikaa kana dura dhaabbachuuf qophii ishee xumurtee jirti. Ameerikaan xiyyaarota 60 Joordaanitti yoo galchite, Iraan ammoo misaa'elota 10,000 lakkaaman gara buufata kanaatti qajeelchiteetti. Uffanni muwaffaq al-Salt daangaa Iraan irraa fagoo haa fakkaatu malee misaa'elota Iraan warra Kaybarii fi Sijil jalaa ba'uu hin danda'u. Walumaa galatti Ameerikaan humna ishee lafarratti walitti qabuun ishee lola guddaaf qophaa'uu ishee agarsiisa. Garuu Iraan waan tokkoom addunyaatti labsiteetti. Diinni keenya galaana irraas haa dhufu, lafa Joordaan irraas haa dhufu, samii Iraan isaaniif zoonii dhoowwamaadha. Sibiila baatanii dhufan daaraa ta'anii deebi'u. Xiyyaaronni Joordaan irraa kaan kunniin Iraan inni rukutumoo ofii isaaniitii baaruudhaa Iraaniin gubatu guyyoonni dhufan kan adda baasu ta'a. Teeraan lafa goototaa fi seenaa Har'a qarqaraam obomboleetti irra dhaabbattus jilbii isheen oollanne waggoota 50f Ameerikaa dura akka gaara sibiilaa dhaabbachaa kan turte Riippaabilikni Islaamaa Iraan amma taphaadhumaa taphachuuf qophii xumurtee jirti. Ameerikaan dooniiwwan ishee gurguddoo fi xiyyaarota ishee naannichatti guurtus, Iraan garuu tarsiimoo ajaa'ibaa kan humna diinaa dadhabsiisee dinagdee addunyaa raasuun qabattee eegaa jirti. Ogeeyyiin waraanaa akka jedhanitti Iraan diina ishee wajjin fuulaa fuulatti wal loluu caala. Diina ishee bakka hin eegnetti rukutuu fi gatii ulfaataa kafalchiisuu irratti xiyyeeffattee jirti. Humna Iraan keessaa inni jalqabaaf addunyaan dinqisiifattu Misaa'elaa fi diroonii isheeti. Misaa'elonni Iraan kanneen hayyoota Faarsiitiin ijaaramanii fi eegumsa cimaa keessa jiran har'aawwan Ameerikaa fi Israa'el keessatti sodaa uumanii jiru. Waxabajii darbee yeroo diinni Iraaniin tuquuf yaale misaa'elonni Iraan sirna ittisaa Iron Dome kan Israa'el isa addunyaan hin cabu jettee faarsitu sana akka killee caccabsanii keessa darbuun iddoo barbaadan rukutan. Ministeera dhimma alaa Ameerikaa Maarko Roobiyoon sodaa isaa dhoksuu dadhabee loltoonni keenya 40,000 ta'an kanneen naannicha jiran afaan misaa'elaa Iraan jala jiru jechuun isaa Iraan amma akka jabaattee ragaa ba'a. Dirooniiwwan shaayid jedhaman warri addunyaa raasan amma Iraaniif simbirroo abiddaa ta'anii ufataalee diinaa daaraa gochuuf qophiidha. Iraan qofa ishee miti. Isheen abbaa warraaqsaa yookaan axis of resistance. Ilmaan ishee amanamoon Puutiin Yemen keessaa, Hizbollaan Libaanos keessaa fi Kataayib Hizbollaan Iraaq keessaa yoo Iraan tuqamtee nutis ni bobeessinaa jechuun waadaa galanii jiru. Puutiin Yemen inni dinagdee Israa'el galaana diimaa irratti hudhee doonii diinaa kamiyyuu ibiddaan gubnaa jechuun akeekkachiisee jira. Ajajaan Kataayib Hizbollaan Abu Hussein Al-Hamidaawi addunyaa mararratti michoonni Iraan lola guutuuf qophaa'an jechuun labsee jira. Humni kun Iraan irraa ka'ee hanga Meeditiraaniyaaniitti diinaaf qubeellaa ibiddaa ta'ee marsee jira. Garuu humni Iraan inni hunda caaluu fi kaarrii dhumaa ta'e galaana Hormuzidha. Iraan furtuu dinagdee addunyaa harkaa qabdi. Galaanni kun iddoo boba'aan addunyaa keessaa harki 5 yookaan 20 keessa darbu eeyyama Iraaniin ala tajaajiluu hin danda'u. Iraan yoo nagaan kiyya tuqame nagaan addunyaas ni bada jechuun murteessiteetti. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News qophii guyyaarraaf qabannee dhiyaannee asuma irratti goolama. Kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Gaxumuraatti waan nu faana turtaniif galatooma.